Juntaaf jaalatamtoonni hordoftoota chaanaalii kana har'as hojii onlaayinii bareedaa tokkoon qabadhee walitti deebineeti jirra. Innis maali yoo jettan appilikeeshinii tokko qofa bilbila keessan irratti install gochuudhaan osoo waahumaa tokko hin hojjenne yeroo isin rafaa jirtanitti yeroo isin dhimma keessan hojjechaa jirtanii hojii biraa hojjechaa jirtanitti waayifaayin qofti yoo jiraate birrii onlaayinii irraa hojjechuu karaa ittiin dandeessan jechuudha. Amma garasitti seenuudhaan ani fakkeenyaaf appilikeeshina sanarraa birrii meeqan qaba kan jiru yoo waliin ilaallu taate akkuma argitan kun gubbaa isaa kanarraa doolaara 5 fi saantima 3.48 qaba jechuudha. Isa kana amma request payout jechuudhaan baafachuu nan danda'a jechuudha. Akkuma ta'e jala kanarratti yoo barbaade bitcoinidhaan, yoo barbaade paypalidhaan, yoo barbaade viisaadhaan kanneen hin baafachuu nan danda'a jechuudha. Amma immoo kan isinitti argisiisu tokkoon isaa jalqabaa kaasee akkamitti appilikeeshinii kan arganna, akkamittis hojii dalagsiisuu jalqabsiisna, yoo barbaanne bilbila keenya irratti, yoo barbaanne kompiitara keenya irratti qofa gochuudhaan yeroo nu rafaa jirrutti, yeroo nu hojii bira hojjechaa jirrutti birrii akkamittiin hojjeta hanjuu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma garasitti dabarra warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana laayikii godhuun dagatina isin jecha amma kallattumaan garasitti dabarra jechuudha. Linkii websaayitii kana description jala isiniif kaa'ee jechuudha. Linkii sanirra yeroo tuqxan kallattumaan gara natti isin fida jechuudha. Yeroo gara natti isin fidu claim your bonus now by clicking button below. Claim $1. Jalqaba register gochuudhaaf jecha doolaara tokko isin kenna jechuudha. 0 irraa miti kan isin jalqabsiisu. Linkii san tuqxanii gara natti isin fiduudha qofa doolaara tokko isin kenna jechuudha. Linkii ammoo description box jala argattu jechuudha. Description box jechuun iddoo kana kun bilbila yoo warri fayyadamte show more iddoo jiru kompiitara warri fayyadamte yoo ta'es show more iddoo jiru san jala irratti tuquudhaan jechuudha. Claim now jechuudhaan amma kan eegallu jechuudha waan doolaalee. Akkuma argitan jalqaba irratti iimeelii keessanitti galchaa nuun jechaa jira jechuudha. Jalqaba irratti iimeelii keenya galchina. Ani amma iimeelii kiyyan galchee jechuudha fakkeenyaaf. Egasii paaswordii keessan galchaa nuun jechaa jira. Paaswordii keessan isa jabaateetti galchatanii jechuudha. Egasii paasworduma wal fakkaata ammas iddoo lammaffaa kanarratti galchitan. Egasii jara kanarratti kupoon jaa kun optionalidha. Kana guutuu battanis rakkoon qabu jechuudha. Sign up ishee mallattoo jettu kanarra tuqxanii jechuudha. Sign up kan jettu kanarra tuqna. Your email address is not verified. Please check your email for verification link. If you didn't receive email, click here request for. Amma email keessan verify godhaan jechaa jira jechuudha. Email keenya verify gochuudhaaf ammoo as keessaa baanetti gara email keenyaatti seenna jechuudha. Application emailidha. Yoo warri application emailidhaan qabaanne jiraate Chrome keessa galuudhaan Gmail inbox jechuudhaan seenuu dandeessan jechuudha. San seenuudhaaf email qabaachuu qabdanii password isaatis beekuu qabdan jechuudha. Email warri hin qabne yoo jiraate ammoo email akkamitti create godha kan jennu viidiyoo kanaan dura hojjedhee jira jechuudha. Viidiyoo salaaluudhaan email mataa keessanii create godhachuu dandeessan jechuudha. Email keessa yoo keessa galtan email refresh godhuu qabdan jechuudha. Wantoota nuuf ergaa jira jechuudha. Isa kana verify email iddoo jettu kanarratti kuna jechuudha. Jala kanarra verify email kan jiru kanarratti kuna. Egasii browserii nu gaafata browseriidhaan ni banna. Akkuma argitan amma gubbaa kanarra your email is verified nu jira jechuudha. Your email is has been successfully verified nu jecha jira. Start earning money by sharing your internet. Wanama internet keenya qofa share godhuudhaan jechuudha. Yeroo kana internet mana keenya jiraachuu qaba jechuudha. Wi-Fi yookaan data unlimited mana keenya jiraachuu qaba jechuudha. Download app step sadi qofa hordofuudhaan jechuudha. Download our app on your device. Mobile yookaan PC irratti ta'us application isaanii qofa download godhuudhaan eegasii application isaaniitti ammoo sign in goote jechuudha. Sign in kan gootuun ammoo accountii email accountii keetiin banatteen ta'uu qaba jechuudha. Amma nuti accountii kiyya Khalid Abdul Khayyuu kanaanan banee email kanaan application isaaniitti sign in godhuu qabnaa jechuudha. Eegasii keep running and watch our earning grow. Bilbila keessan qofa irratti run godhuudhaan bilbila keessan irratti install godhuudhaan yookaan moobaayiliis ta'u kompiitaras ta'u achirratti install godhuudhaan gadi argachuu dandeessan jechuudha. Amma nuyi bilbila fayyadamaa waan jira waan ta'eef Google on Play Store jechaa jira jechuudha. Iddoo kanarratti qofa no. Google on Play Store na jechaa jira. Yoo warra kompiitara fayyadamtan taate kompiitara keessa yoo Windows ta'e kan inni fayyadamu Windows kan jiru kana download godhan jechuudha. Warri Linux fayyadamtan warri Apple fayyadamtan hundi isaaniitu application keessan jira jechuudha. Annuti amma barbaanne bilbila keenya irratti birrii oomishuu waan ta'eef yoo kompiitara teessu isa Windows jiru kana stepin tokko joma dura accounti create goona email keenyatti fayyadamuudhaan eegasii password jechuudha accounti create goona eegasii application kana qofa install goona jechuudha. Application kana ammoo yeroo kompiitara keenya banaa ta'etti kompiitara keenya banaa godhuudhaan yookaan bilbila keenya banaa godhuudhaan application sunis banaa ta'uusaa check godhuu qabna jechuudha. Eegasii download on Google Play Store kan jiru kanarratti goona jechuudha.
gasi gara Google Play Store itti redirect nu godha install hajuu kanarratti tuqna jechuudha. Kuni daqiiqaa 2 hamma 3 fudhachuu danda'a. Saffisa connection keessan irratti hundaa'uun jechuudha. Jala kanarraa yoo ilaallu waa'ee application ija kana nama 100 waliin daawunlood godhee jira jechuudha. Application kun reetii guddaa kan qabuu fi application sirriitti kaffalu jechuudha nuuf. Akkuma argitan amma install goonee xumurree jirra jechuudha. As keessaa bahuudhaan application keessa deemuudhaan yoo barbaanne open ishee kun irratti tuqnee banuu dandeenya. Kallattii biraan ammoo isin jala kanarra dhufnee IP Royal jala isa kanarraa banuu dandeenya jechuudha. Banaa jira ammaan tana. Earning money effortlessly osoo hin dadhabne osoo hojii tokko hin hojjenne yeroo nu rafaa jirru yeroo nu hojii biraarra hojjechaa jirru bilbila keenya yookaan kompiitara keenya birrii nuuf dalaguu danda'a jechuudha kallattii kanaan. Get started kan jiru kanarratti tuqna. Egasii IP Royal welcome nu jechaa jira. Emailii fi passwordii isa reefu account ittiin create goone itti galchina jechuudha asirratti. Yoo barbaanne login with Google jechuu ni dandeenya. Gmail yoo kan qabaanne jechuudha. Amma accountii reefu san itti galcha jechuudha. Kan reefu accountii create ittiin goone san ta'uu qaba. Akkuma argitan birrii lakkaa'uu jalqabee jira jechuudha. Gubbaa kanarraa amma kanan qabaani money earned $1 argadhee jira. $1 takka tuqaa duwwaa tokko jechuudha. Duwwaa tokko kun amma hammuman amma install application install godhatte kan inni collect godhuu jalqabee jechuudha. Traffic naan share godhe ammoo GB 5 amma GB internet ni saffisa internet irratti ni hundaa jechuudha. Akkuma internet keenya jabaa ta'e internet baay'ee biyyoota biraatiif share godhuudhaan achirraa nuyi galii nuuf kenna jechuudha. Internet nuuf hin fayyadamne jechuun wind busy nuuf hin fayyadamne share godhuudhaan kaampaanota biraa kan biyya alaa akka fayyadaman taasisuudhaan internet keenya saffisa isaa osoo hin xiqqeessine jechuudha. Akka nuti galii argannu nu taasisa jechuudha. Faayidaan application kana kanaaf wanni inni galii irraa argatu internet nuti hin fayyadamne kana kaampaanota biraatiif gurguruudhaan achirraa galii nuuf hisaabaa jechuudha. Application baay'ee bareedaadha ta'e jechuudha. Kana fakkaata haala kamiin bilbila keenya irratti install goona kan jedhu kompiitara warri fayyadamtu yoo jiraates kompiitara keessan irratti haaluma kanaan install godhuu dandeessan jechuudha. Inni biraa ammas payment payout godhuudhaaf kallattii kanaan request godhuu dandeenya jechuudha. Request payout your balance keenyaaf amma you need to reach $5 to request your balance jechuudha. $5 qabna payout godhu jechuudha. Ani amma reefu $5 fi saantima 30 fi wayii isinitti ergisee ture baafachuu nan danda'a jechuudha. Yeroo itti aanutti ammoo akkamitti birrii kana gara account keenyaatti galfanna kan jedhu kanan isinitti ergisu ta'a jechuudha. Inni biraa invite friend kan jedhudha. Friendota keessan gara application kana gochuudhaan saahiboota keessan hiriyoota keessan akka gara application kanaa seenan gochuudhaan galii argachuu dandeessan jechuudha. Yoo nama tokko invite gootan yeroo inni baasutti percentii 10 yoo fakkeenyaaf $5 baase percentii 10 jechuun $1 isin hisaabaa jechuudha application kun. Haala kanaan kan galii mana keenya teenye yeroo rafnutti hojiirra jirrutti bilbilli keenya akka hojjetu taasisnu jechuudha. Inni kun application jechuudha. Application yeroo takkalee bilbila keenya irratti banaa ta'uusaa check godhuu qabna jechuudha. Gubbaa isaa kanarraa kanatti gad harkisnee yoo kan ilaallu ta'e IP Royal running nu jechaa jira jechuudha. Iddoo kanatti akkuma argitanitti IP Royal running nu jechaa jira jechuudha. Kanaaf amma $1 fi $1.2 USD argannee jirra. Yeroo bilbilli keenya banaa jirutti application kana banaa gochuudhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gara website seenuudhaan yoo kana sitti argisu ta'e kun applicationidha. Kun amma asirraan saayitiidha jechuudha. Gasi dashboard irra yoo dhufnee kan ilaallu ta'e your balance nu jechaa jira. Balance nuti qabnudha. Kana jechuudha balance nuti qabnu. Gasi jala kanarraa ammoo biyya kam akka taate biyyi kee fi kompiitara meeshaa yookaan moobaayila meeqa irratti akka install goote yookaan kompiitara meeqa irratti akka install goote kan nuti argisu jechuudha. Akkuma kompiitara baay'ee irratti yookaan bilbiloota baay'ee irratti install goone galii baay'ee irraa argachuu dandeenya jechuudha. Biraa referaalii keessan ammoo haala kamiin referaalii keenya arganna kan jedhu kun iddoo kanarratti godhaan copy your link kan kana copy link gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godhuudhaan yeroo hiriyoonni keessan gara application kanaa seenanitti galii isaanirraas argachuu dandeenya jechuudha. Kanarraa ibsinee qabadde kanuma fakkaata. Bye bye.